suurri kun eessaa dhufe? Eenyutu fidee? Akkamitti dhufee? Suurri kun yoom kaa'ame? Kan jedhu laaluu qabna. Waaqayyo dhugaa qananii haa baasu. Hundumti keenyayyuu dhugaa mucayyoo kanaa baasuudhaaf dhaga'uudhaaf hundi keenya kan dhaga'uudhaaf hawwu baay'ee keenyatu jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaa ta'u nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkami isaati kana geessan ani nagaa kootii isinis akka nagaa keessan taatan abdiin qaba. Egaa har'a wantoota miidiyaa kanarra deemuu qabadhee tanas isinii dhufee jira. Akkuma suura irratti argitanii suurri qananii kaleessa galgala gadi ba'ee jira jechaan. Oromoo maaliif diinaaf wal kennina? Fageessinee yaaduun nurra jiraata. Maaliif jennaan jalqabuma suurri kun ayyoo miti. Suurri kun yoom kaa'ame jechuun nurra jiraata jechaadha. Akkamitti dhufe? Suurri kun eenyutti kenname? Kan jedhamullee yaaduun nurra jiraata. እና ከዛ irra caalamoo warroonni yooni maanya jala deemtanii jechaadha. Yooni maanyaa dhuguma Oromoodhaaf sagalee ta'uu jalqabe jettanii warroonni hordoftan jechaadha. Yooni maanyaa yeroo Hacaaluu sanii warroonni argaa turtanii jirtu jechaadha. Kanaafiyyuu akkamitti isa amantan? Akkamitti alagaa amantanii dhuguma abbaa manaa ishiitu ajjeese jettanii murteessitu? Kanas yaaduu isinirra jiraata. Akkamitti haadha manaasaa ajjeesa? Aga barbaadeyyuu egaa jireenya keessatti gaa'ela keessatti wal dhabdeen hin jira. Haadha manaa abbaa manaa rukuchuun jira. Kuni walumaa galatti jechaadha. Garuu osoo fakkeenyaaf kan warroonni miidiyaa irratti illee baastanii odeessaa jirtanii jirtu jechaadha. Durumayyuu qaxaqaxaa jira. Akka isheen miidiyaa irratti gadi hin baane illee dhoorkaa jira. Warroonni jechaadha. Warroonni kana eenyu jedhan jechaadha. Osoo isheen hin boqotiin dura guyyaa 5 booda mucayyoon kun sooshaal miidiyaa ishee irratti feesbuuk ishee irratti peejii ishee irratti jechaadha postottee turte jechaadha. Jaalala abbaa manaa isheetti qabdu tokko kana. Lammata immoo mucayyoon kun osoo mana keessa walii galtee hin qabdu ta'e akkamitti iddoo gurguddaa iddoo wantoonni garaagaraa jiru obbiraa nama hin jaalanne tokko wajjii fuudhee gadi hin ba'u ture. Osoo dhuguma mana keessatti ishii mucaan kun ishiidhaan walii galtee hin qabu ta'e iddoo garaagaraa iddoo wantoonni garaagaraa piroogiraamiin jiru muluutti fudhatee ba'aadha manaasaa kana jechaadha. Akkamitti kan yaadan akkamitti isa tajjeese jettu? Ammallee ani hin beeku dhugaawa ashii haa baasu waaqayyo. Ani garuu akka yaada kooti jechaadha. Warroonni shira kan wantoota kana suura waggaa 3 olii akka jedhanitti suura waggaa 3 oliiti. Yooni maanyaa amantanii mucaa kana akka mana hidhaatti ajjeesaniif jecha ammallee shoora guddaa taphachaa jirtu jechaadha. Oromoo dammaqi maal taate? Akkamitti haadha manaasaa ajjeesa? Haadha manaasaa kaleessa haadha manaa koo jedhee wantoota jaalala ishii dubbachaa ture har'a akkamitti in ajjeesa jettanii assaabdu? Akkamitti yooni maanya warra diina keessa wajjin irratti kaatu? Dura jalqaba suurri kun eessaa dhufe? Ka'umsi isaa eessaa ka'e jechuu isinirra jiraata ture. Eessaa dhufe? Kaleessarree yooni maanyaan Oromoo akka dhumtu akka namaa gaditti gaddeebinu dubbachaa ture jechaadha. Kaleessa dubbatee ture. Isa tajjeesee fooqirraa darbee qaxaqaxaa ture. Mana keessatti rakkina baay'ee keessa turtee jedhee dubbatee ture. Isa kan suura kana gadi baasee ture jechaadha. Suurri kun yoom ka'e kan jedhus immoo yaadus isinirra jiraata. Osoo duraan dursa abbaa manaa tajjeese jechuurra eessumaa dhufe? Eenyuti immoo yoonitti erge? Mucayyoon kun suura kana eenyutti kaatee dura ergite? Mana keessatti namni wal dhabdeen jiraachuu mala. Yoo waliin taane ta'e garuu fira qabdi. Mucayyoon kun beekamtii qabdi, maatii qabdi, hiriyoota qabdi. Innillee haadha qabaa, abbaa qabaa. Yoo waliin taane ta'e maatii sanitti illee himuu qaba malee amma lubbuu baasutti in godha jedhee hin hassaaban akka kooti jechaadha. Akka yaada dhuunfaa kootti. Isinis yaada dhuunfaa keessanii as jalatti illee barreessaa. Dhugaa waaqayyo. Mucayyoon kun jaalala isaaf qabdullee dubbachaa turte. Guyyaa odoon du'in dura guyyaa 5 booda dhaxxanii ilaaluu dandeessu feesbuuka ishii sarchi gootanii jechaadha. Har'a immoo akkamitti isa tajjeese jette? Innillee
intervuu ta'ee ture kanaan dura jechaadha. Jaalala ishii himaa ture laala deebi'aateerra. Waa'ee diinaa shira diinaa dhaga'uu dhiisatii ofii keessaniyyuu lubbuu mucayyoo kanaa darbe miti. Isa kana akkamitti olfachuu dandeenya? Inni osoo ajjeeseyyuu jechaadha. Osoo ajjeeseyyuu akkamitti ajjeese kan jedhu yaaduu sanirra jiraata ture. Akkamitti irratti kaatu. Akkamitti diina wajjin isa ajjeese jettanii isa gadi galabbattu. Kana fageessa yaada. Amma karaa akkuma kana ceesan aqee amma ammaatti dhugaan acee badisan mucayyoo kanaas akkasumatti balleessuudhaaf jecha. Warroonni irra Oromoodhuma fakkaateyyuu jechaadha. Eeyyeen mana keessatti rakkachaa turtee kana jechaa jiran kuniyyuu harka keessa qabaachuu danda'u. Warroonni immoo dhugaa mucayyoo kanaa ba'u jetta. Warroonni wantoota ishiin keessa jirtu beektan deemaa harka poolisiitti himaa. Sooshaal miidiyaa baxabaxuu dhiisati. Waaqayyoo ammallee gumaa mucayyoo kanaa baasu. Dhugaa waaqayyoo garuu walirratti osoo ka'uu baannee akkamitti dhufe? Eessaa dhufe? Suurri kunoo eenyutti ergame? Yeroo dabadabdu sana mucaan kun dabadabu abbaan manaa ishee kun yeroo dabadabu eenyutu suura kaase? Suurri kunoo eessaa dhufe kan jedhu yaaduun nurra jiraata. Oromoo walirratti ka'uu dhiibnee waliif yaaduun dirqama keenya. Itti yaadame. Itti yaada dhuguma yooni maanyaan Oromoodhaaf sagalee ta'a kan jedhu itti yaada. Kaleessa akkam gochaa ture. Arras immoo dhugaadhuma mucayyoo kanaatu isa canqee isa dhiphisee kan jedhu yaaduu qabna. Erga yoomi sagalee Oromoodha ta'uu jalqabe. Yeroo namni du'eeyyuu baga duute jechaa ture. Kana yaaduu nurra jiraata. Fageessinee ayyaanni Oromoo. Dhugaa mucayyoo kanaa mucaa kanas immoo mana hidhaatillee akka ba'u sagalee ta'aafi walirratti ka'uu dhiisate. Ani kanumaan jedha.